ajaa'iba wanta takka dhageessaniin beenne Guinness Book irratti galmaa'uu kan qabu viidiyoo tokko OBN irraati argeen ture baay'een keessan dhageen jedhee yaada maanguddoo jaarsa waggaa 180 maatii ijoollee 500 ol qabu 500 qabu wada viidiyoo salaat daqiiqaa 3 daqiiqaa 4 jaarsa dhaqanii interview godhanii warri OBN baay'ee mana dhibe baay'ee nama akkasii kana baay'ee nama akkasii qabaachuu waan guddaadha arsii keessatti jaarsi kun waggaa 180 ijoollee 65 dhalcheera 65 ijoolleen 65 kun immoo ijoollee isaanii walitti qabamanii walumatti gara 500 ta'aniiru kana qofa miti kan sidde viidiyoo keessatti ilaaltanii ajaa'ibsiifachuu dandeessu mucaan isaanii tokko dulloomee jaarsa ta'ee dhufuu dadhabe deemuu dadhabe manatti hafeedhan isaan keessaati jaarsi garuu ilkaan isaa fayyaadha baaqilaa itti laannan baaqilaa qoroxxoomsee nyaata I don't know mee viidiyoo salaallu nutti adeemnu warra OBN guddaa galatooma viidiyoo isaanii fayyadamna an baay'een ajaa'ibsiifadhe baay'ee waan addaati kun eebba guddaadha kun baay'ee eebba guddaadha maal akka ta'e viidiyoon isaa isatti akka argamanii maal akka isaan jedhan waliin haa ilaallu. warra mana jirtu eenyu jedhama maqaan keessanii jedhan jaarso abbaa daaluu eenyu jaarso ilkaan guutuu kan qaban maanguddoo waggaa 180 umuriin jaaran obbo Abbaa Daaluu Jaarsoo godina Arsii aanaan saboo jiraatu umurii fi fayyaa rabbitu namaa kenna akkuma jedhamu abbaan daaluu maanguddoo gurri isaanii haalaan dhaga'u akaayis ta'e lafee qorquufillee ilkaan isaanii tokkollee hin buqqeen jira amma iji sin argiti abbaan daaluu abbaa ijoollee 65 akaakayyuu akaakilee fi abaabilee dabalatee maatii 500 horataniiru ijoolleen isaanis kun dhugaadha jedhu umurii isaa waggaa 100 fi waggaa 80 ilmi ilma isaa ammoo walitti nama 500 ilma isaatiin nama 500 ilmi ilmaa jechuudha ilmi ilma isaa horaa ilma isaa horaan isaa kan talaallee kan ilmaallee walitti nama 500 gisee jaanoo keessa dhaladhuani jaarsa abbaa keenyaa kana jaarsa arrii nama guddaan jiru arge anillee jaanoo irraa ka'ee dargii keessa aga kutaa 3 barumsan baradhe abbaan daaluu wayita ammaa kanas dullumaaf harka hin kennuun wallaansoo wal qabaa waan jiran fakkaatu obbo Tafuu abbaa daaluu ilma abbaa daaluu 5ffaa irratti dhalatan waggaa 80 ol ta'uu himatu faallaa abbaa isaanii garuu ilkaan 32 keessaa 10 qofatu naaf hafe jedhu mee ilkaan keessan bareedaa jedhan Kaisa oli tujira hantamni. Hakka. Ilkaan sagal tujira. Sagal qofa. Fudhan. isaan kun ka ilmaani abbaa daaluu keessaa ilmaan 5ffaa irratti dhalatanidha ilkaan 10 malee qabanii wal dorgommii alkaayii nyaachuu irrattidha kan isaan argamanii akkuma isin ilaalaa jirtan ka abbaa daaluu turra caalaa nyaatee jechuudha miti ilmi abbaa daaluu hangafti immoo abbaa isaanii caalaa dulloomanii turturuun adeemuu dadhabanii mana abbaa isaaniitti argamu akka hanqatan obboloota isaanii irraa odeeffanne Bul'aa kasaabatee hajaa bayeeru ilkaan keessaa bu'ee hajaa bayee rorruq. ilmi abbaa daaluu gara kuteen obbo Keerroon umurii isaanii 54 immoo abbaa ijoollee 10ti akaakayyus arganiiru addi daadhii dallanuu haadha warraa abbaa daaluu lammaffaati jireenya dargaggummaa mi'aa waliin dhandhamaniiru lubbuun turuu abbaa warraa isaaniif rabbiin galateeffatu ima gammanna gammachumaan ammallee achimaan nu gahii waaqa kadhanna mee jaalala qabdan ibsaa fi mee yakkidam eeshi umurii dheeraa hawaa fi asii waa gaafatanii barsiisaa mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa Ifaa Leencoo seenaa abbaa daaluu akka odeeffannuuf daandii nu qajeelche bara Minilik bulchaa ture farda leenjisaa akka turan odeeffadhe jedha an abbaan daaluu waggaa 40 cidha gadaa godhata mana kanatti cidha gadaa yoo godhatu daa'ima waan tokkoon uffanne mana kana dhufe mana kanatti nyaata nyaadhu inni jaarsuma gatii kanaati akkanuma ta'a kanaaf erga baradhee deemes biyya kamittuuyyuu jaarsi kun naannoo bara mootummaa Minilik keessa nama farda leenjisa
seenaa isaas haalli yeroo sana jiru barreeffamee lafa kan qabataman haa jiraatu malee ka'umsa seenaa irraa nama akkasii turanii nama qabsoo Oromoo keessattis yeroo dargiitiif aarsaa guddaa kafalaa turan waan ta'eef nama seenaa gaarii qabudha. Kanaaf jaarsa akkanaa kana naannoo aanaa Kokkossaa fi aanaa Nansaboo keessattis namoota umrii dheeraa qaban yoo gaafannu gonkumaayyuu namni isaaniin gitu hin jiru. Amma wanti jaarsa kan adda taasisu akkuma godina Arsii Lixaa aanaa Dodolaa hamma aanaa Kokkossaa hamma Nansaboo yoo gaafannu namni amma isaan beeku kamiinuyyuu lafarraa dhumee jira isaan qofatu yeroo amma lafa ta'a. Obboleeyyan isaanii yoo fudhanne gara nama 10 wayitii hunduu dhumaniiranii kophaa isaanii qofa isaan jiru fi maatii isaanii kana waliin waaqayyo umrii dheeresse hedduu kana jira. Oo saayituu haa dadhabduu haa caccabduu warri loowwaanyituu. Maanguddoon waggaa 180 bara quufan abbaan daaluu kanneen galmee dinqisiisoo irratti hojjetaniin utuu mil'atamanii maqaan isaanii galmee kanarratti katabama ture. Bilaatte teettani hoo bilaa kan qabne namni keessani hoo namni keessani hoo gaafa abbaan niyyate dhiiratu oofa makiinaa cimgate.